Hayyena shama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota OTS channel unumti keessa unagaa keessani annagaa giyya waaqenya galatu egaan kun guyyaa irraa kanas immoo wanti irraa barattu isin gammachiisa namoota baay'ee keessan isin fayyada jedhee wanta yaade waan ajaa'iba tokko namootni hedduun kan ittiin goyyoomaa jiran namoonni baay'een kan itti shawwadamanii waan haaraa tokkotu jira jechuudha isa isin beeksisuudhaafan guyyaa irraa kana dhufeeti jira jechuudha egaan namoonni baay'een karaa keessaa keessumatti ijoolleen durbaa jechuudha karaa keessaadhaanii wanta akkasinaaf ergame saniin booda erge wanticha baneeti accountii koo dhabeetiin jira accountiin koo naaf banne ergasii kaasee instagramiin koo atamee jira facebookiin koo akkasuma wantoota baay'ee na jalaatii iccitii dhokatoo turanii bakkeetti na jalaa ba'aniiti jiru kuni narra ga'eeti jira waan ta'eef namoota biraa irraa akka hin geenyee fi dafiitti dhaamsa dabarsii waan naan jedhanii fi kunoo gaa isinii akkasin irraa of eeggattanii fi kunoo isiniif dhaamsa dabarsuudhaafan dhufe jechuudha egaan wanti yeroo maatii ta'aa jiru maal yoo jettanii namoonni hedduun jechuudha akaroonni yookiin immoo kanneen accountii namaa haakii gochuutii barbaadan salphaamatti accountii namaa kan to'achuu barbaadan namoonni hedduun ni jiru kana hundumti keessan iyyuu ni beektu jechuudha egaan namoonni baay'een kunis egaa wanti isaan gochaati jira yeroo ammaa jechuudha fageenya irra ta'anii salphaamatti jechuudha sekeendii muraasa gidduutti accountii namoota haakii gochaati jiru namoota jalaatii accountii isaanii hataati jiru jechuudha egaan akkamitti kana godhaa jiru kan jedhuu fi salphaamatti kunoo akkuma agartanii weebsaayitoota baay'eetu jira jechuudha addunyaa kanarratti kan kireetii ta'anii jiranii weebsaayitoonni hedduun kunis immoo gaa salphaatti akkasiin liinkii isaanii achirraa fuutanii gara namaatti erguudhaan jechuudha salphaamatti liinkii koppii godhanii isiniif ergu jechuudha liinkii sana kan isaan qopheessanii accountii mataa isaaniidhaan jechuudha accountii mataa isaaniidhaan ergi qopheeffatanii liinkii accountii sanarraatii fuudhamu ni jira jechuudha kanaan durallee isin barsiiseen ture facebookii akkaataa itti fageenya irra teessanii namoota meesejii tekstii tokko qofaadhaanii akkaataa itti facebookiin namaa atamuutii danda'u jechuudha egaan bifa sanaatiin jechuudha liinkii qofaa isiniif ergu liinkii sana ennaa isin bantanii yoo kan facebookii ta'e profaayilii facebookii keessan akkasini loogiin gootan isin gaafata jechuudha kana jechuunis paaspoortii keessan akkasumas immoo accountii keessan jechuudha akkasin silkii quxurii keessan itti guuttanii fi isin gaafata isin facebookii ma isinitti fakkaate waan facebookiin lakkoofsa bilbilaa paaspoortii isin gaafate isinitti fakkaate innaa isin itti galchitanii loogiin gootanii accountiin keessan waan banamu hin jiru salphaamatti maal ta'ee jira jechuudha accountii keessan sanaa fuudhee nama barbaadamu sanaaf erga jechuudha liinkiin sun kanaaf salphaatti namoota jalaatii accountiin atamaati jira jechuudha kanaaf of eeggannoo gochuutii qabdu akkaataatti isin of eeggannoo gochuutii dandeessan immoo baay'ee tokko salphaadha salphaamatti jechuudha wanti isin gochuutii qabdanii namoonni wanta kana isin irratti gochuutii barbaadanii karaa keessaas ta'u karaa makamiin iyyuu namoota isin beektan illee fakkaatanii profaayilii isaanii gaddiratan jechuudha profaayil piikcharii isaanii gaddirachuudhaan wantoota garaagaraa haala isin amansiisuu danda'aniin jechuudha kan isaan liinkii kana ergan yeroo baay'ee jechuudha karaa wasaappii karaa iimoo akkasumas immoo gaa telegiraamii garaagaraa kanarraanii liinkiin ennaa isaan isiniif ergamanii liinkiin suni eenyuudhaan ergame karaa maaliif ergame faayidaan liinkii kanaa maaldha jettanii yoo dura hubattan baay'ee tokko gaariidha jechuudha keessumatti iyyuu gaa liinkii isiniif ergame innaa bantanii garuu innaa liinkii sana bantanii accountii isin gaafata jechuudha accountii amma fakkeenyaaf instaagiraamii keessan haakii gochuuti yoo barbaadanii akka inni instaagiraamii keessan paaspoortii fi accountii isin gaafatu godhanii jechuudha kan isaan erganii kanaaf liinkii sana innaa isin bantanii yoo kan accountii keessan akka isin looginii gootaniif kan isin gaafatu yoo ta'e isin hin baninaa jechuudha hin baninaa osoo dootanii ittiin galchinaa paaspoortii keessan accountii ma keessan ijuu kan wal qabatu uumamaa tokko iccitii keessan bakkeetti isin jala baasa waan ta'eef galchuutii hin qabdan jechuudha hordoftoota kanaaf namoonni ennaa isaan liinkii isiniif erganii liinkii sana dura hubachuun baay'ee gaariidhaan isiniin jedha hordoftoota egaan namoonni hedduun salphaatti accountii isaanii of jalaatii dhabaati jiru waan ta'eef isin egaa wanta kanarraa hubattanii jechuudha namoonni akka isaan salphaatti isin shawwannee fi wanta kana isin beeksisuudhaafan dhufeeti jira jechuudha hordoftoota egaan inni kan biroon immoo wayii tokko wayii isitti buubattii barbaadu namoonni baay'een yeroo hedduu jechuudha koomentii irratti irra deddeebiidhaanii fageenya irratti akkamittiin bilbila nama tokko haakii gochuutii danda'a akkamittiin bilbila jaalallee kootii biyyatti to'achuutii danda'a osoo silkii isaa yookiin bilbila isaa harkaan hin tuqiin kanneen jettan baay'een keessanii jirtu bilbila namaa to'achuun kan inni itti danda'amu calluma jedhee lafaa kaa'amee osoo hin taane akka qaba jechuudha innaan kanan isiniin jedhu bilbila tokko salphaamatti to'achuudhaaf appilikeeshiniin isin barbaachisa appilikeeshinii nama sana irratti fe'uun jechuudha appilikeeshinii nama sana irratti fe'ataniinnan biyya kam keessa iyyuu teessanii to'achuutii ni dandeessu garuu fageenya irra teessanii bilbila nama tokko to'achuudhaaf yoo barbaadan jechuudha
dirqama nama sana dogoggorsiisuutii qabdu jechuudha yookiin immoo namni sun mistake kan hojjetu dirqama gochuutii qabdu mistake kamii kanneen jetta yoo jiraatan immoo kunoo barumsuma har'a guyyaa har'aa isiniif dabarsuu dhufe kanaa wajjin kan wal qabatudha fakkeenyaaf nama tokkoof liinkii ergitu liinkii sana innaa isin ergitanii fi akkaawuntii isaa irra galchachuudha namni sun wanta inni jaallatu qadam jettanii ofii keessanii yoo beektanii wanta inni jaallatu sana fakkeessitanii akka inni goyyoomu yoo gootanii liinkii sana ergitanii liinkii sana namni sun wanta dhugaa itti fakkaatee innaa inni banu sana koomentii akkaawuntii isa gaafata jechuudha akkaawuntii innaa inni isa gaafatu namni sun akkaawuntii isaa innaa inni irra galchu qaxxaa eessa dhufa jechuudha akkaawuntiin isaa isin bira siisa liinkii sana ergeef bira dhufa jechuudha kanaaf bilbila nama tokko calluma jedhamee silkii quxurii isaa yookiin lakkoofsa bilbilaa isaadhaan qofaa haakii gochuutii hin danda'amu jechuudha kanaaf namoonni baay'een irra deddeebiidhaan koomentii irratti waan gaaffii kana gaafatanii fi isiniif illee deebiinii taa'ee jetti yaada salphaamatti lakkoofsa bilbilaa nama tokkoodhaan bilbila namaa to'achuutiin hin danda'amu dura namni sun akka inni misteekii hojjetu gochuutii qabdu dogoggora abbaa sanaatti fayyadamtanii jechuudha egaa namoonni tokko osoo bilbila namaa harkaan hin tuqiin kanneen bilbila namaa to'atan ni jiru akkamittidha inni kanneen jettaniif isaan namoota professionaalii ta'an tokko ni jiru jechuudha addunyaa kanarraa haakaroonni ciccimoon ni jiru isaanumti mataa isaaniiyyuu immoo nama calluma jedhanii lafaa kaanii osoo hin taane dura abaluu sana qorachuun ni jira akkaawuntii nama sanaa wantoota hedduu keessa piroosesii hedduu keessa ergi darbaniitu isaan wanta kana gochuu danda'u isaan pirogiraamaroota yookiin immoo warra koodii barreessan jechuudha kanaaf calluma jedhamee namni abbaan argee akkaawuntii namaa to'achuudhaa fi xiqqoo ishee waan cimoodha waan ta'eef akkan gaaffiin keessan isiniif deebi'e abdiinan qaba jechuudha egaanii kanneen gara chaanalii kootiitti guyyaa har'a reefuu dhuftan yoo jiraatan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera jalqabarratti ofii isiniin beeksise an maqaan kiyyaa Elsaayin jedhama jalarraa OTS Elsaayi kan jedhu chaanalii koo kana subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundisaayyuu akka ofiin isin qaqqabu godhachuutiin ni dandeessu please viidiyoo kana immoo like gochuudhaan qofaan jajjabeessaan isiniin jedha egaanii namoonni hedduun keessanii wanta kanarraa akkasiin baratan abdiinan qaba egaan wanta kanarraa akkasiin of eeggattan illee imseesan isin beeksa jechuudha hordoftootiyya kanaaf egaa akka obboloota keenya kan biroo akka wanta kanaan hin goyyomnen isiniin jedha hordoftootiyya egaan wanta xiqqoo akkasiin kanarraa hubattan abdiinan qaba isiniin jecha egaan saayitii muraasa booda immoo viidiyoo kan biraadhaan gadi deebinee ol agarrutti nagannaaf tura isinan jaaladha isinan kabajaa ciao